warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo addunyaa kana irratti hundi keessanuu arrammoo alhamdulillah olaantummaa abbaa iluu aadaa rabbi beeksisee jira. Iluu aadaa rabbi araaramuuf rabbi toora jannataa godhu. Ammoo an deebii nama lamaatiin qaba. Namni lama ammoo ofaa dhaggeeffatu. Caffee Raammisii fi Aliyyi Saabiti. Adara biraan nagaa. Caffee Raammisii fi Aliyyi Saabit biraan nagaa. An kanaasayaa ture, kanaasayaa jiru, kanaasayamuuf jiru isuma irra ta'aa jiru kanaadha. Caffee Raammisis taatee Aliyyi Saabitis bakkuma jirtutti of dhaggeeffadhu. Deebii gaan sii qaba. Deebii dhugaa jirtu sii qaba. Maal akkaati gochaa jirtu, maal akkaati jechaa jirtu bareechisee nan beeka. Garuu ammoo waan dudduubbee keetti siin jedhamu waan hin beekneef waan sana jechuu dandeesse. Anamma kan dubbachaa turellee kan dubbataa jirullee eenyummaan abbaa qofaa mirkanaawaa beekamu isin warra eenyummaa abbaa mulqee Facebookaan nama moggaaseedha. Eenyummaa abbaa ishii qofa akka beekamuun falme waan abbaan ishii dubbate asitti isinitti hime. Maal duubatti deebitanii turtii waggaa 22 ol quba isiin qabuun beekuuyyuu haqa ittiin qabu yeroo jettu Caffee Raammis ati abbaa malee hin dhalanne waan fedhe yoo ta'ellee gudeeda keessaa ilmoo bahe eenyu si arsiisu akkan dandeenya ofirratti beekuu sirra jiraata ture. Garuu kana beekuun dandeenya kan kana dubbatteef kan fidee waraabaa jiru waan kana godhaa jiru kan jettu ati otoo dubbii tokko gama keetiin dhufame saatii 24 duwwaa kee akka dubbattu akka saatii 24 gadi hin callisne nan beeka. Bu'aa barbaacha. Bu'aa barbaaduu kee keessatti karaa TikTokiitiin kana haasaa jirta. Siis ta'ee Aliyyi Saabitis ta'ee of dhaggeeffadha. Bakkuma jirtanitti of dhaggeeffadha. Isin lameen iyyuu isinii lameen achitti illee kanneen hafaniifis deebii gaadha qabna. Ani kanan isinitti dubbadhe abbaan intala tana dhalche Isaa Adam Muhammadii siin jedhe lakki isa kanaa miti jettee warra haluu barbaadduudha waan biraati miti. Inumaatiyyuu akkana yoo ta'e inumaatiyyuu kana taanaan ajjechaa sanaayyuu kan raawwachiise isinii jechuu danda'an. Inni ajjeese sun waa tokko dhimmatti hin qabu bara. Taajurraa dhimma hin qabu. Taajuuf isaan deebi'anii araaramuu danda'an, nagaa buufachuu danda'an sanii miti an dubbiin kiyya. Abbaan boo'ee reefka isii kana biyyatti naa galchaa Oromoo jaarmaan keessa jirtan Oromoon addunyaa kana irratti sagalee naaf ta'a jedhe sagalee isaa isinitti dhaqqabsiisne. Hamma daandii keessaniin dhufanitti malee hin danda'amu. Karaa keessan keessatti hamma jimbiilfatamutti malee hin danda'amu. Akkamitti yaaddu? Waggaa 22 iddoo isheen jirtu yuun beeku yeroo jette du'aan ilmoo isaa eenyu kan jaallatu dhageesse. Ilmoo isaa du'aan kan jaallatu eenyu argiti? Eenyu dhageesse? Caffee Raammis joo dubbachuu dandeesse seentee dubbachuu dandeessa kun odirreen kiyya banaadha. Sisimachuu danda'a akka barbaadetti. Yaada barbaaddeen na keessummeeffachuu yookaan si keessummeessuu nama of ta'e dubbataa jiru tokkodha. Garuu ammoo ati jechoota akkasii sana fayyadamuurra nagaa buusuuf yoo yaalte irra gaariidha. Dadhabuma keessa ragaa ba'uu keessa sittan hima. Aduu wanti kun ta'e irraa suuraa abbaa maxxansee lakkoofsa abbaa gubbaa kaa'ee kun abbaa kiluwaati biyya Yaman irraa nama maqaan isaa Isaa Adam Muhammad jedhamu. Bilbilli isaatis kana bilbiltanii dubbistanii qunnamtanii rakkoo jiru hunda waliin furuu dandeessuu qunnamaa isiniin jedhe. Nama waamicha daandii karaa nagaa keessatti didee dudduubbeetti balaa xaxaa jiru keessaa isin. Kana isinii gochuun keenya ofittummaa keessan agarsiisuu osoo hin taane karaa nagaan ittiin buu barbaadurraa abbaa isiidhaa kan as baafe. Ma abbaan isiidhaa yoo as bahe maaltu si macheesse? Joo akkas taate deem an dubbii kana sheekaaf hin dhiisa. Warra kitaaba beekuufan dhiisa. Abbaan haqa itti qabaa haqa itti dhabaa warruma kitaaba beekuufan dhiisa. Akka warra kitaaba beekurraa dhaga'utti abbamaan malee in ta'uuyyu
awwaalchuma sanaa maqaa feesbuukaatiin awwaaluuf kaatan. Awwaalchuma kanaa maqaa feesbuukaatiin geggeessuuf kaatan. Kan isii dhalche otoo jiruu waan kana gochuuf kaatan. Maa itti bilbiltanii hello abbaa hello assalaamu alaikum an biyya kanaa irraa insi dubbisaa jira. Mucayyoon tee fuula rabbii deebite rakkoo akkanaatti uumame rabbii irraammata isiifaa godhu rabbi sabrii isiifaa kennu atiis du'aayii godhiifi nullee ummanni Oromoo si cinaa dhaabbanne reefka isii kana mana kabajaatiin geenyaa maan jedhina. Dadhabummaa keessan as deebitanii TikTok irratti xiqettan wallaalummaa keessan TikTok gubbaadhaa ciq hanga jettan bilbila isinii maxxansine akka dubbistan isinitti himne abbaa isii kan akka qunnamtan isinitti himne as caala waan dubbattan naatu afaan isin kaa'uu danda'a. Ji'opolitikaa siyaasaa taatan ati caffeerraamis ganama kaafaa odhaa harka yoo dhoofte sa'a boodaa woboodhaaf harka rukutta halkan aga sa'a 12 Abiyyi Ahmadiif harka rukutta amma lafti bariitutti qeerroo jetta. Dubbachuu dandeenyaan dubbadhu kunoo saatiin kee amma ga'ee jira. Abbaan intala tanaa Isaa Adam Muhammad nama jedhamuun maqaa kanaan awwaalamuudha qabdi. Fedhii abbaadhaa gaafadhaa. Abbaa yookaan waan isin gaafatu deebii isinii deebisu hubadhaa siin jedhe. Anga onlaayinii gubbaa baatee asirraa dhiichiftu gamuma onlaayinii kanaatiinuu maa dubbistee akka sabrii imaanamaan jedhiniin mucayyoon akka geggeeffamtu maa ittiin himin akka isiin tun awwaalamtu maan taasisin duubatti deebitanii isa jiruudhaaf mirmirsitan. Abbaa ishii ka jiru kanaa'uu hin gaafanne turtii waggaa 22 jettu dhaaduu biraan atti himtan an kana miti gumaas miti akka keessan bizinas barbaadachirraa isin iyyine. Abbaan nama dhalche ukkaanfamuun danda'uu jedhe haqni abbaa sanaa ba'uu qabaa siin jedhe abbaan kun beekamuu qabaa jedhe. Isheen hangammaatti ka beekamteen gaafa sana hilwaaqeen turte maqaa feesbuukaatiin namni Isaa Adam Muhammad jedhamu ishee tana akka dhalchee ragaa ba'e maasi macheessa waan biraa maal godhisiin jedhe gochuu dadhabdeeyyuu isa godhisiin jedhe. Adaraa sheer godhaa caffee raammisiif Aliyyi Saabit biraan naagaa. Caffee raammisiif Aliyyi Saabit biraan naagaa sheer godhaati. Of ta'eetan sitti maa jira isin lameen iyyuu kan irraa hafees yoo jiraat kama deebiinan sii qabu. Abbummaa isii dhaaluun dandeessa siin jedhe waan biraa dhimma biraatii miti kiyya. Abbaan ammoo reefka ishii biyyatti naa deebisaa yaa Oromoo sitti jedhe. Ganda yaamanne akka kee ganda keessa si yaammatu dadhabi yoo taateen beekuun kasi machees Oromoo yaammati akka Oromootti dubbanne waan biraa dubbiin nuti dubbanne hin jiru. Dhimma biraadhaa ammoo fedhan isaan dhiifama walii gochuu danda'an rakkoo biraa yoo furuu dandees dhiifamayyuu yoo gochisiifuu dandees abbaa kana wajjin haasa'uu qabda tureeti. Siis ta'ee eenyuun illee ta'e kanaaf illee ka biraa yoo jiraati warri rukuttaa biraa ooftus yoo jiraati namni kana gochuu hin dandeenye dhufee mucaa kanaatu waan akkanaa godhee waan akkasii godhee yeroo jettu amma kun doorsisa dhugaa ukkaamsuu fakkaata. Aliyyi Saabit caffee raammis kanuma qabdan dhugaa ukkaamsuudha fakkaatu abbummaan dhokatee nafuu dirreetti baasa. Arraas boruus nan lallaba kan ilwaa dhalche Isaa Adam Muhammadiin jedhe nan jedha jechuufis ta'a waan biraati miti. Kana maa jetta kan jettu taate eenyummaa abbaa keetii bakka irraa dhalatti wallaaluu irraa namoonni akkasitti hawwitan yoo jiraattan. Hammuma deemtanii achi waan kana gootan bilbila isinii maxxansine kun abbaa isiitii qunnamaadhaa isiniin jenne dubbisaadhaa jenne waan inni barbaadu gaafadhaa jenne haala jiru hunda mijeessaa jenne deemaa barruu keessa deebi'aa dubbisaa suura maxxansee dura otoo viidiyoo kanan fidin dura suura isaa maxxanse wajji taa'ee ture lakkoofsi bilbila isaa achirra jira achirratti isiniin maxxanse. Oromoon addunyaa irra jirtan keessumaayyuu Oromoon biyya Jaarmaan keessatti argamtan kun lakkoofsa abbaa kiluwaatii maqaan isaa Isaa Adam Muhammad jedhama. Itti bilbila biyya Yaman irraa qunnama waan inni jedhus gaafadha yaada isaatis irraa fuudha waan jirutti tankaarfadhaan isiniin jedhe. Beekumsi keessaniif dandeettiin keessa yoo isin jalatti gabaabbate dhagaa darbuuf maa ariifattu. Hidhuu yeroo dadhabdan sakaaluudhaatu isinii furmaata fakkaata. Gochuu yeroo dadhabdan gochisiisuudhaaf hawwiidha qabdan.
nagaa buusuu yoo dadhabdan balaa jabeessuun dadhabdan balaan keessan kun ho'isuma kanaadha. Dhugaa dirree jiru dhiistanii waan biraadhaa cafaqxu. Dhugaa dirree jirtu dhiistanii waan biraadhaa rukuttu. Maa bilbiltaniin gaafatinaayi anamman of ta'e sittaasaa jira. Bilbiltee gaafattee si didee jira. Addunyaa irratti ammaas ragaan baagana. Bilbiltee gaafattee si didee jira. Aduu wanni kun ta'ee suurri isaatiif lakkoofsi isaa sii maxxane wanti kun ta'ee jira. Iyya tareen bilbiltanii bar. Iyya tarteen bilbiltanii bar. Iyya kutteen bilbiltanii bar. Kan bilbiluun keessanuu kaleef dheen gaddaadha. Waamichi nuti isiniif goone rakkina jiru waliin furachuu akka dandeessan isin yaamne. Rakkoo jirtu akka waliin furuu dandeessaniif san maxxansine. Dhara godhuu erga barbaanne kana maaliif irraa fuunee isin maxxansuu dandeenye ree? Wanti lakkoofsa bilbilaa maxxansinee maaliif? Eenyummaan abbaa isiidhaa kun akka beekamu. Abbaa ishee kana wajjiin akka dubbii furattaniif. Abbaa ishee kana akka sabbarsiiftaniif. Abbaa ishee kanarraa fedhinna akka gaafattaniif. Abbaa ishee wajjiin waan jiru akka xumurtaniif. Caaffee Raammis Aliyyi Saabit dubbachuu dandeessu kootuutii dubbadhu asitti adaraa ishee godhaa jira biraan naagaame. Of taatanii dubbattan taanaan koottaatii dubbadhaa asitti. Isheen haa awwaalamtu haa geggeeffamtu. Kana miti dubbii biraadhaa maa duubaan qottani. Abbaadha gaafadhaatii xumuraa bilbila isin biraan ga'e isinis fide Oromoo gochuu danda'a xumuruu danda'a. Dhara duubaan hin xaxuudha waan biraa duubaan hin wacu waan biraa dhara biraan kaasu adda fageenya biraan sakaalu as duuba deebitanii hamaatti nama naqxan badaadha nama gootan akka nama dubbii dharaatti nama fudhattan waan abbaan jedhe sittime amma mooyyuu waan ati dalagaa jirtu himaan jira. Abbaa wajji rakkoo furadhu akka awwaalamtu itti himeera itti himuu dandeenyaan itti himi itti himuu dadhabnaan dhagaa gama kiyyatti hin darbin kunooti abbaan. Rakkini jirtu isa kanaadha. An abbaan dhalche kanaadha. Waan abbaan barbaadu gaafadha abbaa wajjin mari'adha abbaa wajjin fixadhaan siin jedhe. Fixachuu yoo dadhabde murtee gara abbaatti yeroo ati murtuuf deemtu ani kana sirraa fudhachaa hin jiru. Sittis murteessuufi miti. Dogoggora qabdu kana sirreeffadhu siin jedhe Caaffee Raammis. Kan biraa Aliyyi Saabit gatii aarsaa hidda qabsoo Oromoo dadhabaa ganamaa keessatti fudhatte nan beekta. Waan gochaa jirtus of beekta. Ati Quraanaas nama qara'e tokkodha. Nama amantii Islaamaa kanaas beekuudha. Waa hubatta jedhee si yaade. Yaaduu dadhabdu ammoo namarratti murteessuuf hin tattaafatin. Otoo beektuu goote malee Aliyyi Saabit wallaalummaadhaan hin goone. Waan goote otoo beektuu goote malee wallaalummaa keetiin hin goone. Namni kanarraa dubbachuuf deemtu yoo jiraatte duula sana ooffadhu. Gochaa kanarraa ammoo anaaf jaratti wajji dubbatu dubbii kana taa'ii hubadhu. Adaraa sheer godhiitii ittiin gahi. Waan gootan waan jettan otoo lalattanii gaarii ture. Waan godhuu deemtan utuu karoora baafattanii bareeda ture. Isin dhaggeeffadhee ka'ee deebiin isinii kennaa jira. Waan isin gootan hordofee ka'ee isiniif deebisaa jira. Calluma jedheetii miti. Akkanumatti dhufee as gubbaa sitti iyyaan jiru. Annama isin hordofee ilaalcha keetiif yaada kee hubadhee ka'ee itti bulee sammuu kootti qaree yaadee bilcheessee baraa kana keessa taa'ee sitti dubbachaa jira. Agartee? Hamma dafqi oowwa biyya Yaman tana keessatti nama dafqisiisu dubbiin keessan ammoo daran nama macheessaayu. Wallaaltuun gandummaan takka yoo waan biraa dhabde as jala deemtee dubbii biraa laaquudha. Dubbiin beektu, haasa'uun beektu, rakkoo furuun beektu, rakkoo fixuun beektu, dadhabummaan ishii arrabuma us jetteetuma naquudha. Gariidha afaan Oromoo barsiisuun na rakkisee jira bar as jalattu. Nama of ta'ee dubbachuu danda'uudha. Caaffee Raammiisiif Aliyyi Saabit illee nama of ta'ee dubbachuu danda'uudha. Akkanumatti guuza ooltee bishaan oowwaa dhugdee as jala deemtee waan biraan odeessina.
warri as jala deemtee waan biraa odeessitu kanuma sitti deebisa. Wanni ati gochuu dandeessu hin jiru waan ta'eef, wanni ati fiduu dandeessu illee hin jiru waan ta'eef as jala fiiddee dibbee biraan rukutin. Jarri of ta'ee nama dubbachuu danda'udha. Of ta'een itti dubbataa jira, of ta'anii dubbachuu danda'an. Gochuu yeroo dadhabdan dhagaa darbuun dadhabdan, eebbisuu yeroo dadhabdan abaaruun dadhabdan, kabajuu yeroo dadhabdan akkan kabajamne gochuun dadhabdan. Amala keenya amala maxxantuuti. Gama hundatti asumaaf achitti nama laaquudhaaf waan biraa dibbee biraa dhagaa darbuu ol utaaluu gad utaaluu yakkoota geggeessuun anaaf dirreen bal'aadha. Hanga namaan galgala mana kana keessan taa'ee yoon azaanaa oole abbummaa isaa kan itti qabu anaadha. Agreementii na wajjin qabda seetamoo as keessatti moo si wajjin koompaanii neeti bananne sitti fakkaate kan garaan si gubate. Sitti toluu dhaggeeffadhu, sitti toluu dhabnaan dhiisii keessaa deemi. Si yaamne an kanas jala deemtee si macheessu yoo jiraate waamicha si hin goone. Ani waamichan ka godhe Oromoo qulqulluuf warra dhugaa muree murteessu. Yakkan dalagnaa yakka warra nam muruu danda'u. Yakka namni biraanatti dalagnaa yakka nama sanitti muruu nama danda'u. Badiyan dalagnaan nama badii kiyya sana natti muruu danda'u. Badii narratti dalagamnaan nama badii nama sanatti muruu danda'u qofaadha fedhiin kiyya. Achi booda an si yaamne waan biraa arrabsoodhaan maaliidhaaf si yaamne. Koomentii keetis siif hin barbaadu. Naasin arrabsin, naafis hin barreessin hin godhin. Awwarra dhugaa qofan barbaada. Yoo sitti tole hin qoodin mirga qabda. Dhaggeeffadhuu laalii keessaa bayi. Waan biraadhaan laaqin, waan hin beeknetti hin badin. Siyaasni yoo siif galuu dide callis. Dubbiin gara deemaa jiru yoo si dhibe callis. Waan gootu yeroo dadhabde callis. Barachuu si barbaachisnaan taa'ii baradhu. Dhaga'uu si barbaachisnaan taa'ii dhaggeeffadhu. Hubachuu si barbaachisnaan taa'ii hubadhu. Dubbachuu si feesimnaan invaayitii ergadhu. Waan dubbachuu feeti, waan gochuu feeti, waan yaad ibsachuu mirga qabda. An eenyu sitti faarsaa jira? An eenyu sitti faarsaa jira? Nama sitti faarsaan jiru an. Kona godhuun badiidhaan jedhe ammaa sarraas profeesarri fedhe yoo dhufe, injinarri fedhe yoo dhufe, arkoolojistiin fedhe yoo dhufe, baayolojistiin fedhe yoo dhufe, aktiivistiin fedhe yoo dhufe, yakka tokko yoo dalage yakkummaa isaa sana nan hima. Wanti ta'u maalidha? Akka killeetti otoo wal qabnu arra waggaa 150 way dhiigni ilmaan Oromoo qulqulluun dhangala'aa ture. Wal dhoksuu keenyarraa yoo dhugaa sitti hime maasi macheessa, maasi guba. Kunu atuu dhaggeeffataa jirta. Na takka takkaan asirraa isinii deebisa amma garam deebise ilaalchota biraa dhiisee asirraa deebisii kennuu barbaada. Kun namni fuuldura isaatti yaadu, namni fuuldura isaatti waa hubatu, namni fuuldura isaatti waa xiinxallu an eenyummaan abbaadhaa akkan dhokanneen jedhe kun kan si aarsu kan si jibbu yoo jiraate rabbittan sii kakaddaatu iyyuu du'a sana keessaa hin shira qabdaa jechuudha. Abbaa isiidhaa hin jiruu du'eera warri jettu yoo jiraate ati eenyummaa sana keessaa shira qabdaa jechuudha. Wallaahi billaahi rabbittan sii kakaddataa juu waan kana kophaa isaatti hin goone warri itti oofee kana warri waan kana isa goosisee jara kana waa hedduun argaa jira waan ta'eef namnummaan itti dhiibee waan kanatti galchee isin mataa kana warra dhugaa kana lafatti gadi dhiite kanaatu ardha harka ibiddaa isa qabsiise jireenya isaanii isiniinaafsee waan kana goosiftanii jiru. Dhugaa maa jibbitan kiddoota maal yoo isinitti himan namatti himtu, yoo ebaluu waan kanarraa dhaabbadhu jedhan ni machooftu, yoo ebaluu waan kanarra wanti akkanaa ta'ee jira isiniin jedhu isin dallansiisu, yoo wanti akkanaa ta'ee jira jedhan faallatti waa hubattu. An afaan akkam sitti haasaa jira. Loqonni kiyya kun siif galuu didu Google keessa yoo translation ta'ee jiraate achirraa hiikadhu. Yoo kun siif galuu dide loqonni kun siif galuu dida taanaan Google translation keessa dhaqiitii hiikadhu. Waan asitti haasaa jiru, waan asitti dubbataa jiru, waan asitti himaa jiru caffee raammisiif Aliyyi Saabitiifin deebii qabaasiin jedhe. Deebii abbaan jaallatu dhiifama.
dhiifama rakkoo konnekshinii kiyyaatti citee keessaa bahe dubbii deebii waa'ee caffee raamesiif Aliyyi irraa osoo isin dubbataa jiru kun kan ta'e an garuu kanan morme kanan dubbadde kanan hime abbaan lubbuudhaan ni jiran jedhee hin jiru jettanii ni jira kanaadha arrallee arraachittillee godhuu kan danda'u abbaadha kan inni itti dhaammate Oromoo hundaadha keessaayyuu Oromoo Jarmaanitti kennate waan biraa isinitti himne kana dubbadhe ammas taanaan dhaamsa abbaa dhaggeeffachuu dandeessa sittan fida ni dhaggeeffata waa'ee kootirraa umiti afaan kootirraa umiti ofii keetiif dura hubadhu yaadi xiinxalli ilaali of argi maaltu ta'aa jira maaltu ta'uuf jira maaltu ta'uuf deema yoo kana beekte waan ta'ee jiru ni beekta waan ta'uuf jiru ni hubatta waan ta'aa jirus ni agarta dhiichisa biraadhaa maasi barbaachisa an deebii kiyya kanan sii qaba jechi akkanaa kun siisin fayyadu kunoo akkana dhufee sitti dubbaadhaan ati TikTok irratti daldali ana ammoo Facebookiidhaan lallaba akkuma ati akkaawuntiitti naqxee barreessitee bante ana ammoo koompaaniidhaan agreementii godhee banadde homaa gochuu hin dandeessu miidiyaa kiyyaadha isinuu dhara lallabaa ooltan kijiba lallabaa ooltani qabsoo guyyaa faarsaa ooltani halkan abaaraa bultani an dhugaa jirtuun lallabe abbaa lubbuudhaan jiru sittas baase kanas si macheesse kanas si gube kanas si aarse kanas si hube kanumaaf na arrabsitu miti abbaan lubbuudhaan ni jira abbaan lubbuudhaan ni jira abbaan mucayyoodha Isaa Adam Muhammad kana jaalattus jibbitus gudeeda isaa irraa baate namni isin gudeeda irraa baate kun nama Isaa Adam Muhammad jedhamu kana nan lallaba maa dubbata yoo kan jettu taate kootuuti na dhoowwi akka Oromoo tokkootti himate silaa utoo akka kee taate hin dubbadhu ture hin dubbadhu maaliif ganda keessaa achi bahuu hin dandeenye waan ta'eefati ganda keessaa bahuu waan hin dandeenyeef hin dubbadhu Oromoo ta'e Oromootti kenne Oromoo ta'e hin dubbadde Oromoo irraa hin dubbadde sirraan dubbanne siif ammoo deebii akkanaa tanan qaba miizana hin qabdu waan ta'e miizanatti ilaaluu dandeessa namoonni aarsaa qabsoo Oromoo bilisummaa keessatti gatii fudhatan of beektanu arrayyuu hiixachaa jirtu an sirba jaalalaa sitti sirbaan jiru as gubbaadha tun bareedduudha tun fokkattuudha dee sitti faarsee sitti arrabsaan jiru kun nama gaariidha kun nama hamaadha siin jedhaan jiru dogoggora qabdaatee baluuf dhaggeeffadhu siin jedhe yoo gara sirbaatti jijjiirte caffee raamesiif Aliyyi saabitii akka itti sirbamu kaayoo kun sirbatti ka jijjiiramu taate akka baafamu isaan gaafanna qulqulluuf gootanii waan gochaa jirtuuf hin beektu qulqulluuf gootanii duubatti deebitanii yakka yoo dalagdan abbaa sun isaa abbaa fiduun kiyya yakka ta'e mana murtii gurraachaa keessa wajjin daandii qileetti nama gatuuf hiixattan yommuu isin hiixattan hin arga sittimuun badii erga ta'e sitti dhuunoo gatii qabaa laata akkamittan sittidha mee akkamitti sittidha sittimuun koo badii ta'ee jira yoo sitti dhuu danda'e akkatti sitti dhuun natimi akkatti sitti dhuu danda'uun natimi kan sitti dhuu si barbaachisu yoo jiraate sittanidha kanaachitti an waan godhu abbaan intala tana dhalche kanaadha siin jedhe abbaan yoo barbaade dhiifama godhee fi mana hidhaa keessaa baasu abbaan yoo barbaade dhiiga kiyya maal jedhee haa barbaadatu abbaan yoo barbaade tolumaaniyyuu haa ba'u jedhee haa murteessu mataa isaatti mirga qaba abbaa isiitti waan fedhe murteeffachuu danda'a anaan hin hoogganamu ani isan hoogganu nama waa hedduu beeku nama waa hedduu argi nama Oromoo tana keessatti bu'aa guddaa beeku nama anarra itti mosoo hin taane nama irra inni natti mi'aan sitti dubbataa jirudha
ati nama guddaa kan beektu kanuma garaa dhiibee kanuma suufa deebisee manzaraa ijatti uffannise saatii warqii fi qubee warqii harka irratti fannise si afoo dhaabbate Profeesarri keetis isa gooftaan keetis isa hayyuun ijuma teetu ta'ee ija qabee wadaroo funyaanitti si kaa'ee si harkisuus isa qofatti yaaddate sitti hin fakkaatin jaarsi ati argitu si har'a biyya Ameerikaa dhaqnee dippiloomaasiidhaan guddanne ofiin jetta diimokiraasii mataa keetiitiin guddatteerta dippiloomaasiin dubbee uummataa jirta. Dubbee uummataa jirta. Dippiloomaasiidhaan guddina qabdu diimokiraasii mataa keetiitiin dhugaadha guddattee akka feete jee waan feete haasa'uu dandeessa kunootti jirta. Waan feete dubbachuu dandeessa kanumaadha. Walumaa galatti ammaqaa kana qabdee ka fidduu yoo jiraatte gochuu dandeenyaan godhiidha. Anarralleen borulleen kana nan lallabaa abbaan intala tana dhalche Ilwaa Isaa Adam Muhammadi Oromoon haa dhaga'u Oromoon haa beeku abbaan isii lubbuudhaan ni jira abbaan kunoo kanaa jedhee sitti fide arrallee kunoo abbaan lubbuun ni jira abbaan isii kanuma ammaqaa irra deebi'ee sitti yaamaa jiru kana Oromoon waan feete haa gootu fedha naa awwaalaniif fedha naa dhiisaniif sagalee isaa ummata Oromootiin ga'e kun sin maraachisin kun sin lolchiisin kun sin dallansiisin kun sin mufachiisin kana namaaf maa dubbatta yoo kan jettu taate doorsisa keessa jirtaa jechuudha. Kana maaliif goota yoo kan jettu jiraatte wanni nuti goone sun sirriidha abbaa gama kana fiduun dogoggoraadha jechuudha. Wanti biraadhaa hin jiru. Oromoon gargaaru dhiisuu mirga ummata mirga bal'aa qabudha. Oromoo komachuus dandeenya waan feenes jechuun ni dandeenya singilii qeenxee siyaasaa ija takkaan jaamte warreen fiiganiin miizana Oromoo keessatti ilaaluu osoo hin taane akka durdubbee isaanii dukkanni jiru beeknee itti ibsuudha baatirii akka keessatti of laallatan iskiriinii irratti isiniif hinne. Waan fedhe yoo ta'e eenyummaa abbaa kana abbaa fedhe irratti nan lallaba abbaan ishee dhalche kanaadhaa jedhi. Abbaa ishee dhalche badiidha qaba yoo isinitti hime. Abbaa ishee dhalche yoo isinitti beeksise rakkootu jira. Abbaan ishee dhalche lubbuudhaan ni jira jechuun badiidha. Oromoo na dhaqqabi siin jedhe badiidha. Itti bilbilaa qunnamaa siin jedhe badiidha. Bilbila sii maxxanse badiidha. Maqaa isaa sii kaa'e badiidha. Biyyanni keessa jiru sitti hime badiidha. Kana maa goote jechuun baga duute mucayyoo maa baaste naan jedhi ka. Waan biraa maaliif as TikTok irraa xiqxiquuf godhaa oolta. Waan isin ciqciqarra jettanitti murteessitan kana Isaa Adam Muhammad namni jedhamu kun yaa Oromootiyya. Yaa Oromootiyya. Laal dhaggeeffadhu. Aduu suuraan maxxanse dura dubbii kana duubattan deebi'ee isiniima. Ani yeroo goonu sana calluma jennee akka nu yakkisiisittuun goone. Yakka jalaa hafuu dandeenya. Karaa kamiin uummata keenyatti dhiyaachuu dandeenya. Uummanni keenyas yoo nuti badii dalagne yakka nutti muruu danda'a. Yoo ammoo isaan badii nurratti dalagan yakka nurratti dalagan jennee himachuu akka dandeenyutti jennee waan kana wajan calluma jennee akkuma amma nama rafee lafaa ol ka'e qixxaa cinaa tokkoon gubataadhaa cinaa tokkoon qulqulluu walitti qabee calluma jedhee waan arge otoo bif lama nyaate sana nuun godhina. Oromoodhaan gaadhaa jedhe aduma waan kana jalqabne abbaan. Oromoon sun sumaa bar. Oromoodhaan gaadhaa jedhe. Iwwaraabe viidiyoo jalqaba harkarra laaluu dandeessan ani fuula miidiyaa biizinasii yoo barbaade dhugaa rabbii isinitti hima. National Press Media kan jedhudha. An Chaayinaan na jalaa gubatee dhaabee tureeyyuu ittiin deebine turtii ji'a 3 moo 4 erga Chaayinaala kana National Press Media jedhamu kana banee dhaabeeyyuu. Wayifan isinitti himaa jira. Profaayila Feesbuuka kiyyaa kana marraa isinitti haasa'aa kana jala laaluu dandeessan. Gama peejii isaa sanaan maxxanse National Press Media kana jalatti aduma sana.
yaa Oromoo biyya jaarmaan keessatti abbaa warraatii fi haadha warraa jidduutti mufii tasaatiin lubbuun nam tokkoo dabartee jirti. Rabbi ishiif araaramu. Abbaan ishii lubbuudhaan ni jira. Maqaan abbaa ishii Isaa Adam Muhammad Isaa Adam Muhammad Adam jedhama. Biyya Yaman irraa lakkoofsi isaadhaa kunoo kana. Akka bilbiltanii wajjin dubbattanii siin jedhe sittani beebaran. Ma falmataa kabbadaa maaliif doorsifama? Magaala Finfinnee san keessa dhaabbatee waan dhugaa jirtu himeef. Maaliif as jala deemtanii dubbii boochistu beektu? Warri dharaa fi gandatti nama galchitan waan dubbiin dhugaa as baheef. Kana viidiyoo waraabee abbaa isiidhaaf akka bilbiluu dandeessan akka qunnamtan waan Oromoo kanatti dhaammattu, waan Oromoo irraa eeggattu, waan Oromoo kanaan jettu Oromoo bal'aatti madhonnaan an Oromoo tiyyattaan qabaa, Oromoo tiyyaan qabaa Rabbii gaditti Oromoo abdadhaa, Oromootu naaf jira, Oromoo irrattan dhiisa jedhe warruma duubaan dubbii kana deebi'ee laaqeetu inni akka sana dalagee badii guddaa kan dalagee yoo laalu warra kanaadha. Warra as jala yaateeti waa'ee maallaqaatiif waa'ee gumaa intala keenya waa'ee maalii keenyaatti ilaal. Awwaala namaa dhiisteetu waa'ee gumaa jetti. Gadhee akkanaa tanaadha kunoo. As jala deemte abbaa yoo barbaade dhiisuu fi danda'a laal gadhee maallaqaadhaan waan kan odeessitu abbaa yoo barbaade dhiifama gochuu fi danda'a isa. An abbummaa isaa dee maa dhoksituudha barre hilwaa qo'een jettan abbaan ishiidhaa hilwaa Isaa Adam Muhammad siin jedhe ati waa'ee gumaadhaa boocha gadhee maa gumaan fixachuu dandeessa dhiifama gochuu dandeessa. Oromoon araara beeka araarfatuu danda'a. Waan biraadhaas gubbaadhaan aan lallabin dhufte as jalatti kan sitti maa jiru eenyummaa abbaa isii kanaan awwaalis siin jedhe. Abbaa ishii kana eenyummaa abbaa ishii kana baasiiti eenyummaan abbaa akka beekamutti awwaalin jedhe. Kana gochuu yoo si dadhabe waan biraa oofta. Kunoo bilbilli abbaadhaas gubbaa jira. Ammallee jira. Barbaachisaa taanaan isiniif irra deebi'ee maxxansa maa isin barbaachisaa viidiyoo liivii dura waraabame irrallee jira. Gara naashinaal piriisin miidiyaadhu irrallee jira. Kanneen biraatis Oromoonni hedduu wal harkaa fuudhanii balballoomsanii jiru. Maa bilbilaatii mucayyoo tana akka mana ishiitti awwaalamtu akka mana ishiitti galtu kara mana ishiidha akka geggeeffamtu mana ishii lammaffaatti akka deemtu gochuu danda'uudha. Gadhummaa fi gandummaa keessaa yoo hin bahin taate du'a achi keettee gumaa jettaas jala deemte isa du'eeyyuu mana isaatiin gahi dura dadhaba maqaa abbaa ishii sanaan awwaali. Oromoon biyya sana jirtu achi kana anaatu isinitti maayi abbaa maqaa abbaa ishii sanaan eenyummaa abbaa maa mulqita siin jechuun kiyya badiidha. Abbaan ishii kana jedhee sitti as baase abbaan ishii kana jedhee sitti fide yakkaan adabamummaa barbaachise. Ilaalcha biraasi keessaa maddummaa si barbaachise. Abbaa nama tokkoo lubbuudhaan ni jiradhanii as dhiyeessuun yakkaa miti. Yakka sitti fakkaatin. Deebi'anii isaan fixachuu danda'anii bar waan biraa keessan jiruan. Abbaan intala tana dhalche nama ebalu jedhamu kanaadha. Maqaan abbaa dhokatu gonkuman danda'u hafuun danda'u. Abbaan haqa itti qaba gudeeda isaa keessaa baate murteellee qabaasiin jedhe. Sheeka feete gaafadhu. Haqa abbummaan dhala isaa kan irraa dhalate irraa qabu. Anaas namaan na dhalche, siis namaa dhalche. Haqa abbootiin keenya nurraa qabdu, abbaan keessirraa qabu, abbaan kiyyanarraa qabu. Yoo hin beekne taate beekaa
beekumsi isaanii himamee dhumne hedduu kanneen warreen amantii islaamaa jala jiran beekan quraan harkaa qaban gaafadhu. Olomaa hedduu qabna, beektota hedduu qabna, sheeka hedduu qabna. Rakkoo kanas furuu mata danda'u jira, furuu warra danda'u jira. Ati an kaartoona gubbaan taa'ee sitti dubbataa jira bara, kaartoonatti hirkadhee sitti haasaa jira. Na argii sitti haasaan jiru bara. Komeediyaa kana seenuu sitti haasaan jiru bara. Haqa isaanii sitti himaa jira. Dhugaa jirtu dirreen baasi. Dhugaan isaanii kun ifa ta'uu qaba. Eenyummaan abbaa kanaa mirkanaa'uu qaba. Abbaan isiidhaa Iisaa Aadam Muhammad siin jedhe maal barbaaddu? As jala deemtee nan arrabsini abbaa isiiti bilbilii waan gochuu dandeessu godhi. Mucayyoon akka gama awwaalsaatti deemtu taasisuu danda'udha. Anaa miti. Ana haqa ittiin qabu. Haqni ana ammoo qabu yaa Oromooti yaa abbaan jedhe sanaan na dubbachiisa malee waan biraa miti. Kana ammaa dubbata yoo jette ani siif bakka hin qabu. Kana maa dubbata kan jettu yoo jiraate an bakka siif hin qabu. Bakkaas hin qabu. Namummaa namaa kabajuun gaariidha. Eenyullee nan kabaja. Gaafa inni jal'ina dalage anis nan dalaga. Nan hima. An nattaaraallee miti wanti kun. Nattaaraas miti. Dhimmoota biraatis hin qabu. Sanyii irraa ilaalladhee miti. Ganda irraa ilaalladhee miti. Himata abbaan kun himateetu nama araari akka Oromoo tokkotti. Yaa Oromootiyya siin jedhe barri. Yaa Oromootiyya. Yaa Oromootiyya. Qabsoo fakkaattee suuraa qabsootiin as gubbaa waccu sumunii dhalaa irraa ajjeesaa jirtanii kana kan guurattanii kiraa manaa ofirraa kaffaltanii as gubbaadhaa nama jala deemtanii nama arrabsitan hattummaa keessan takka takkaan gadi isinii fuudhaa'u. Qabsoo Oromoo gargaaruuf osoo hin taane garaa keessan baraaruuf akka hojjechaa jirtan nan beekaa'u. Deebiin isinii qaba hedduu keessan. Maal gochuu dandeessan? Miira keessa nama galchitanii, miira keessa nama galchitanii, nama tuktuktanii nama 800 ol ta'a bar warri waa'ee abbaa kanaa maa dubbatta deegama miiseen jarii kanaan barreessime maa dubbatta warri jedhe. Namoonni abbaa kana faanaa jiru asuma jalaanuu kunoo haqni abbaa sunaa mul'atu qofa jedhe waan biraatiif amma isinis yakkamaadha warri akkas jedhe sunis yakkamaadha. Nan beeka akkas. Maaliif abbaa kana maas baafta warri jedhu yakka waan ta'eef. Abbaas baasuun jarana badii miti. Namni duruu wallola, walajjeesa, ni araarfata, ni fixataas. Abbaa kana dhoksuun maasi barbaachis ilmoo harreedha. Harree. Otoon Oromoo taate waan Oromoo taate wallaaltan ture. Namni Oromoo ta'e akkatti Oromoo fixattu beeka. Ganda mataa ganda keessaniitiin namni firri hiriyyaan ollaan dantaa lafaa irrattis dantaa dubartii irrattis dantaa adda addaa irrattis wallolee walajjeese gumaas walii kafalee waliis fiicatee fixatee araarfatee nagaas buuse wajji jiraate gandumatti dhalannettis kan argine kana gochuu yoo dadhabdan kaayyoo diqaalummaa waan qabdaniif abbaa dhoksuu feetan. As jala miiseenjariidhaan dhuftee warri akkasin rukutaa bulte warri baga ajjeesedhaan jette sun koottuu kunoo asiin dubbadhu an nama 800 kana yaamaan oolu. Bagan ajjeese kanaan jette koottuu kunoo fuula addunyaatti dubbadhu dhoksatti miti natti dubbadhu kunoo asitti. Eega akkas taate akkuma miiseenjaraa waccan sana akkuma garaa sanaan akkasitti dhaadattan sana koottaati asiin dubbadhaa akka addunyaan si argitutti akka addunyaan si dhageettutti koottuuti of ibsi.